harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee kan isin biraan ga'aan abbunnoo waa beekooti isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nafaana turtan kabajaan isin affeera. Uummanni Oromoo burjaajii qaamoleen garaagaraa uumaniin akka irraafamne miseensonni waraana bilisummaa Oromoo dhaammatan. Mata duree keenya lammaffaatiin godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxukaarraa keessatti namni tokko hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuun gabaafamee jira. Eenyuu fi akkamitti kan jedhu isin biraan geenya. Mootummaan shororkeessaa Itoophiyaa meeshaalee humna qilleensaa fayyadamuun uummata nagaa fixaa jiraachuun himamee jira. Wantoota qindeeffanneerraa isin biraan geenya. Hidhattoonni Beenishaangul Gumuz daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun qabeenya uummataa barbadeessan. Mata duree keenya shanaffaatiin godina Wallagga Bahaa Saasigaa keessatti waraana bilisummaa Oromootiif humnoota mootummaa gidduutti guyyaa kaleessaa eegale hanga har'aa itti fufee jiraachuu odeeffannee jirra. Odeeffannoo arganneerraa qindeessinee isin biraan geenya. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Uummanni Oromoo burjaajii qaamoleen Oromoof diina ta'an afarsaniin otoo irraafamin waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuu akka qaban miseensonni waraana bilisummaa Oromoo dhaammatan. Uummanni Oromoo fira hin qabu. Oromoon waliif birmachuudhaan tokkummaadhaan dhaabbatee hiree murteeffannaa isaa akka gonfatus dhaamanii jiru. Ajandaa sobaa fi afaan faajjii kanaanis akka hin burjaajofnes dhaammatanii jiru. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoorraa diinaa wajjin wal falmaa jiran burjaajii qaamoleen Oromoof diina ta'an Oromoo gidduutti afarsuudhaan afaan faajjii uumaa jiran kana dura dhaabbachuudhaan uummanni Oromoo tokkummaa isaatiin dhaabbate hiree murteeffannaa mataasaa akka gonfatus dhaamati jiru. Loltoonni walabummaa Oromoo falman dirree qabsoorra dhaabbatanii burjaajii Oromoo duras dhaabbachuudhaan diinota Oromoo burjaajessuuf afaan daddarbaa dubbatanuu akeekkachiisaati jiru. Haaluma kanaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa toora miidiyaa hawaasaatiin dhaamsa dabarfataniin uummanni Oromoo ajandaa sobaa fi burjaajii diinonni Oromoo afarsaa jiraniin akka hin goolamnee fi tokkummaa fi walolaan dhaabbatee hiree murteeffannaa mataasaa akka gonfatu ni dhaammannaa jedhanii jiru. Uummanni Oromoo biyya keessa jirus biyya alaa jirus yeroo ammaa afaan faajjii uumuu dhiise yookaan akkuma tuqame akkuma mul'achaa jirus ta'e hir'ina ilmaan isaa isa keessaa bahee qabsoo hidhannoo geggeessaa jiru karaa adda addaa argamuu danda'u qubatti qabuu fi waarratti maxxansuu dhiise dinaddeen bukkee dhaabachuu gorsaan bukkee dhaabachuu kallattiin keessaa falaa harka wal qabate Oromoon maalitti akka deemaa jiru maalirra akka jiru sabni Oromoo buqqa'ees hidhamees iddoo garaagaraatti faca'ee jiru nama isa gargaaru dhaabbata isa gargaaru lammii biraa waan hin qabneef uummanni Oromoo keessas ala jiru ofii isaatiin wal dhaga'ee wal hubatee tokkummaa isaa jabeeffatee waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuudhaan sagalee ta'ee fi hiree murteeffannaa uummata Oromoo kabachiifachuu akka danda'u. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxukaarraatti namni tokko hidhattoota mootummaan ajjeefame. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxukaarraa gandawwan Diidaalleen keessatti guyyaa kaleessaa namni nagaan tokko qaama mootummaatiin ajjeefamuu odeeffannee jirra. Ajjechaan kun kan raawwate guyyaa kaleessaa gaafa 5/12/2023 hoggaa ta'u dargaggoo waannaa tokkolaa irratti raawwate. Dargaggoon kun dargaggoo nagaa fi hojjeta bulaa hoggaa ta'u miseensa dhaaba siyaasaa kamii fi waraana bilisummaa Oromoo waliinis hidhata kan hin qabneedha jedhamee jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa aanaa Qilxukaarraa gandawwan Diidaalleen turan dargaggoo kana mana jireenyaa isaa keessaa qabuudhaan ati shanee wajjin tokkummaa qabda jechuudhaan dararaa turani. Dararaa isaanii eegga irratti raawwatanis boodas rasaasatti roobsuudhaan ija maatii duratti ajjeesanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yakka ajjechaa raawwatan kunneen dargaggoo waannaa tokkolaa eegga ajjeesanii booda reeffa isaa dhorkachuudhaanis maatii dararaa jiru. Akka odeeffannoo keenyaatti hanga ganama har'aatti maatiin reeffa ilma isaa utuu hin argatin dhorkamee jiraachuus odeeffannee jirra.
Mootummaan shororkeessaa Itoophiyaa meeshaa humna qilleensaa fayyadamuudhaan uummata fixaa jiraachuu odeeffannee jirra. Mootummaan Oromoo balleessuutti amanuu fi Itoophiyaa gaanfa tokkotti qabdu ijaaruuf tattaaffataa jiru kun impaayera biyyattii keessatti saba Oromoo jedhamu balleessuudhaaf wanta muratee ka'e fakkaata. Kallattiilee arfan jechuunis kaaba kibba bahaaf lixatti ilmaan Oromoo sababa tokko malee yakka otoo hin dalagin afaan qawwee loltoonni impaayeratti dhukaasaniin akka baalaatti harcaa jira. Gama lixaatti ajjechaa raawwachuu kan eegale caasaan bilxiginna yeroo ammaa kana kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti ajjechaa seera maleessaa fi yakka waraanaa raawwataati jira. Haaluma kanaan mootummaan shororkeessaa ani badhaadhina jedhee waamu kun godina Salaalee aanaa Gindabaratii fi Abuunaa Gindabarat keessatti meeshaawwan waraanaa humna qilleensaa fayyadamuudhaan uummata Oromoo aanichaa barbadeessaati jira. Jiraattonni bakka ta'anitti boombiin samiirraatti darbamuudhaan kan du'aa jiran hoggaa ta'u manneenii fi qabeenyi namootichaas barbadaa jira. Mootummaa nama nyaataan Oromoo balleessuu barbaadu kunneen yakka waraanaa fi daguggaa sanyii akkasumas ajjechawwan seera maleessaa Oromoo irratti raawwataa jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatee falmachuu dadhabe meeshaawwan garagaraa fayyadamuudhaan uummata Oromoo meeshaa maleessa ta'e ajjeesaa jira. Haaluma kanaan mootummaan kun Salaalee keessatti haleellaa humna qilleensaa raawwateen qabeenyaa fi lubbuu namootaa irratti miidhaa geessisee jira. Keessumaa aanaa Gindabaratii fi Abuuna Gindabarat keessatti gochi badii mootummaatiin raawwatame olaanaadha jedhamee jira. Erga sagantaan araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gufatee booda godinaalee Arsii, Bunnoo Beddellee, Salaalee fi Shawwaa bakkoota garagaraa keessattis haleellaan humna qilleensaatiin raawwatame miidhaa guddaa geessisee jira. Hidhattoonni Gumuz daangaa Oromiyaa cabsuudhaan qabeenya uummataa barbadeessan. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti hidhattoonni Beenishaangul Gumuz irraa ka'an ganda hammummaa jedhamu keessatti badii kana raawwataniiru jedhame. Hidhattoonni Gumuz ganda hammummaa hoggaa seenan meeshaawwan qabatanii jiraniin uummata sodaachisuudhaan uummata eegga naannicha baqatee booda qabeenya uummataa barbadeessanii jiru. Qabeenya isaan barbadan keessaa manneen jireenyaa, loowwan akkasumas midhaan nyaataa hedduu barbadeessaniiru jedhamee jira. Hidhattoonni Gumuz meeshaa aadaa fi meeshaa ammayyaa qabatan kunneen aanaa mana Sibuu ganda hammummaa jedhamu keessa eegga dhufanii booda manneen namoota barbadeessaniiru. Namoota miidhaan kun irratti raawwatame keessaa obbo Bakaree Magarsaa maanguddoo tokkodha. Obbo Bakaree Magarsaa manaa fi qabeenyi isaanii hidhattoota Gumuz kanaan jalaa barbadaa'ee jira. Yeroo ammaa kana aanaa mana Sibuutti gandi hammummaa jedhamu dhiphinaa fi dararaa guddaa keessa seenee jira. Hanga ammaatti gama mootummaarraa qaamni birmannaa isaaniif taasises akka hin jirre odeeffanneeti jirra. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru itti fufee jira. Wal waraansi kun guyyaa kaleessaa kan eegale hoggaa ta'u bal'ina gabaasichaa qabannee akka deebinu isinitti himnee turre. Haaluma kanaan akka gabaasni guyyaa har'aa nu qaqqabee ibsutti wal waraansi guyyaa kaleessaa ganda Baaloo Bareedaa keessatti raawwate tarkaanfiin loltoota mootummaa irratti fudhatame boonsaa ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseetii jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo beeksisetti ganda Baaloo Bareedaa keessatti loltoota mootummaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'iinsaaf bobba'an irratti haleellaa raawwateen loltoota 80 hoggaa irraa ajjeesu 7 booji'ee jira. Itti dabalataan loltoota 43 hoggaa madeessu meeshaawwan waraanaa 64 fi dhukaatota 400 ol argachuusaa waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraansi guyyaa kaleessaa aanaa Saasiggaa keessatti eegale hanga guyyaa har'aatti kan itti fufee jiru hoggaa ta'u adabbii waraanaa waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa isaan adabirraa mufachuun loltoonni mootummaa Itoophiyaa gandoota aanichaa keessa fiiguudhaan uummata nagaa dorarsaati jiru. Ayyeen kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessi keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee kan isin biraan ga'e ana Bunnoo Waabeekooti. Qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe, share, like gochuun akkasumas toora Facebook Gullallee Miidiyaa Neetwoork like gochuudhaan maamilummaa keessan kan waliin jabeessitan isin gaafanna. Galatooma.